Ashamaa kan jirtu guyyaadhaa kana grade 10 maatimaatiksii yuunitii lammaffaa wajjin ilaalla jechuudha. Yuunitiin lammaffaa kan jedhu exponential and logarithmic function jedha jechuudha. Exponential function fi logarithm function as keessatti bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Osoo function isaanii ilaaliin dura jalqaba exponentiin maal akka ta'e akkasuma logarithmiin maal akka ta'e erga ilaallee booda function isaaniitii fi graafii isaaniis kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha yuunitii kana keessatti. Kanaaf kallattimaan guyyaadhaa exponentiin maal akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti exponentii ilaalla jechuudha. Exponentiin osoo exponentii hubachuudhaaf jalqaba irratti wantoota kanneen haa ilaalluuti. While solving mathematical problems yommuu probleemota yookiin gaafilee maatimaatiksii keessatti jiran yommuu furmaata isaanii kenninutti there are occasions you need to multiply a number by itself. Yeroo tokko tokko lakkoofsa mataa isaatiin baay'isuu qabnaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti 2 al si'a 1 2 3 4 5 6 al 6 irra deddeebi'ee 2 baay'isee jechuudha. Yeroo maatimaatiksii keessatti probleemota tokko tokko hojjennu lakkoofsa haala kanaan yeroo baay'isnutu jira jechuudha. Mathematicians use the idea of exponent. Yeroo akkanaa kana warroonni maatimaatiksii yaada exponentii kana fayyadamu jechuudha. To represent a product involving the same factors. Productii factorii wal fakkaataa qabu bakka buusuudhaaf exponentii fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf isuma asitti jiru kana jechuudha. 2 al si'a 6 baay'isuu caala to the power of 6 gochuudhaan barreessuun ni danda'ama jechuudha. Exponents are frequently used in many areas of physics, engineering, finance, biology, etc. Exponentiin yeroo baay'ee kan fayyadamnu wantoota adda addaa keessa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isaan keessaa fiiziksii, injiinaringii keessatti, faayinaansii keessatti fi akkasuma baayoloojii keessattis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Faayinaansii keessatti fakkeenyaaf wantoota akka dhalaa yommuu qarshii baankii kaa'annu jechuudha. Wantoota reetii dhalaatii fi wantoota sana fakkaatan ittiin kaalkuleet gochuudhaaf exponentii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Baayoloojii keessattis yoo ilaalle fakkeenyaaf seelonni yeroo hagamii keessatti akka of baay'isan baay'ina uummataatii fi wantoota kana fakkaatan ittiin kaalkuleet gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana hundaa kan goonu exponentii fayyadamuudhaani jechuudha. Inni biraa exponent notationidha jechuudha. Exponentii haala kamiin barreessina kan jedhu yommuu ilaallu immoo the product jechuun walitti baay'isu jechuudha. Productii 2 al si'a 6 baay'isuu kana akkamitti barreessina? Akkuma reefu jenne 2 to the power of 6 jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun akkamitti dubbifama? 2 to the power of 6 jennee dubbifna jechuudha. Isa kana 2 to the power of 6 jechuudhaan dubbifna jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun 3 to the power of 6 jechuun 3 to the power of 4 jechuun 3 al 4 baay'isuu jechuudha. 3 si'a 4 irra deebi'uudhaan baay'isuu jechuudha. Akkasuma haala wal fakkaatuun 4 to the power of 5 immoo 4 si'a 4 yommuu irra deebinee barreessinudha jechuudha. If n is positive integer, lakkoofsi n tokko positive integer yoo ta'e, then a to the power of n is the product of n factor of a to the power of n a kana baay'ina n sanaa irra deddeebi'uudhaan baay'isuu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun a to the power of n kun a si'a n irra deebinee baay'isuu jechuudha. N kun lakkoofsa 5 yoo ta'e a al 5 irra deebinee barreessuu jechuudha.
nooteshiniin isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma as biratti ilaalle kana jechuudha. 3 to the power of 4 3 al 4 irra deebinee barreessuu jechuudha. If in a to the power of n, a is called base. Yommuu bifa kanaan barreessinu jechuudha. A to the power of n jennee yommuu barreessinu n maal jedhama nuun jedha? Base. N base jedhama jechuudha. Poweriin isaa kun immoo exponent n jechuudha. N maal jedhama? Exponent jedhama jechuudha. Exponent yookiin immoo power. Exponent yookiin powerii jennaan jechuudha. Itti aansinee immoo caalatti hubachuudhaaf activity kana wajjin haa ilaallu. Activity 2.1 gaafiin jalqabaa maal jedha? Identify the base and the exponent and find the value of each of the following powers. Beezii isaaniitii fi exponentii isaanii adda baaseedha. Akkasuma immoo itti aansuudhaan value isaaniis barbaadiyedha jechuudha. R kan jiru 4 to the power of 3. 4 to the power of 3 keessatti 4 maal jennaani? Base. 4 beeziidha. 3 immoo poweriin isaa jechuudha. Powerii ta'uu danda'a, akkasuma exponents jechuun ni dandeenya jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun biirra kan jirus asirra kan jirus negative 1 beezii ta'a jechuudha. 23 immoo exponentii isaa ta'a jechuudha. irra kan jiru immoo yoo ilaalle 15 akkuma jirutti beezii ta'a jechuudha. 15 beezii ta'a, 4 immoo exponentii ta'a jechuudha. Inni biraa value isaaniis barbaadinuun jedhee jira jechuudha. Exponentii kana yommuu waliin baay'ifnu meeqa akka ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf irra kan jiru 4 cube jechuun 4 si'a 3 baay'isu jechuudha. 4 times 4 times 4 jechuudha. Inni kun 16 times 4 dha, which is 64 ta'a jechuudha. Inni kunis negative 2 si'a 8 baay'isu jechuudha. Si'a 8 yommuu baay'ifnu immoo gatiin isaa meeqa ta'a? 256 ta'a jechuudha. Positive ta'a, maaliif as keessatti negative ture, garuu deebiin isaa positive ta'a. Sababni isaa lakkoofsi beeziin negative ta'e yommuu poweriin isaa evenii ta'e yookiin guutuu ta'e, lakkoofsa guutuu yoo ta'e jechuudha, bu'aan nuti argannu yeroo marayyuu lakkoofsa positive ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka 8 jedhu kanatti osoo 7 ta'e bu'aan nuti as biratti argannu negative ta'a ture jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi beeziin negative ta'e kamiyyuu yommuu poweriin isaa lakkoofsa guutuu yookiin evenii ta'e bu'aan nuti argannu positive ta'a jechuudha. Sirra kan jirus si'a 4 walitti baay'isu jechuudha. Sababni isaa exponentiin isaa 4 waan ta'eef inni kunis yommuu baay'ifnu to the power of 4 16 ta'a jechuudha. Over 7 the power of 4 immoo 2400 fi tokko ta'a jechuudha. Baay'istanii ilaaluu hin dandeettu. Si'a 4 walitti baay'isu jechuudha. Gabaabumatti 2 times 2 times 2 times 2 dha jechuudha. Over jala torbatu jira waan ta'eef 7 times 7 times 7 times 7 gochuudhaan deebii keenya argachuu hin dandeenya jechuudha. Inni kunis haaluma wal fakkaatuun jalqaba irratti isa kana
si'a 23 waliin baay'isuu qabna jechuudha. Lakkoofsa tokko yoo baay'isne lakkoofsuma tokko arganna jechuudha. Inni as keessa jiru kun negeetiiva waan ta'eef paawariin isaa immoo lakkoofsa oodiiti jechuun lakkoofsa qaraatii jechuudha. Akkuma reefu jedhe lakkoofsi beeziin isaa negeetiiva ta'e yommuu paawariin isaa oodii yookiin lakkoofsa qaraa ta'u bu'aan nuti argannu lakkoofsa negeetiivii ta'a jechuudha. Yoo paawariin keenya immoo lakkoofsa guutuu ta'e bu'aan nuti argannu poozitiivii ta'a jechuudha. Kanaaf as biratti bu'aan nuti argannu lakkoofsa negeetiivii ta'a. Lakkoofsa tokko immoo yeroo 23 yoo baay'ifne tokkuma ta'a. Kanaafuu deebiin keenya negeetiiv waanidha. Alaan immoo negeetiivni tun ni jirti jechuudha. Kanaaf negeetiiva alaan ni baay'ifnaan jechuudha. Negeetiiv taayims negeetiiviin poozitiiv waanii ta'a jechuudha. Inni kun deebiin dhumaa poozitiiv waanii ta'a jechuudha. Irra kan jirus isa kana si'a 4 waliin baay'isu jechuudha. 5t times 5t times 5t times 5t isa kana immoo waliin baay'ifnu 5 si'a 4 625 ta'a. T si'a 4 immoo waliin baay'ifnu t times t is the power of 2 t times t square times t immoo t cube ta'a. T cube times t immoo t is the power of 4 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin xumuraa 625 t is the power of 4 ta'a jechuudha. Gaafiin lammaffaarra jirus kaa tokkoffaatii wal fakkaata jechuudha. Find the values of the following powers. Value isaan kanneen barbaadinuun jedha jechuudha. Irra kan jiru negative 1 to the power of 1. Kana jechuun isuma mataa isaa ta'a jechuudha. Birra kan jiru immoo squareedha jechuudha. Si'a lama waliin baay'ifna jechuudha. Negative 1 times negative 1. Negatiivaaf negatiivni maal wal godhaa? Poozitiiva godhaa. Kanaafuu poozitiiv 1 arganna jechuudha. Deebiin keenya poozitiiv 1. Sirra kan jiru immoo si'a 3 waliin baay'ifna jechuudha. 3 qaraadha. Kanaafuu beeziin keenya negatiiva waan ta'eef negatiivni paawariin isaa yoo qaraa ta'e deebiin argannus negatiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya negatiiv 1dha. Walittis baay'ifnee ilaaluu ni dandeenya. Negative 1 times negative 1 times negative 1 yommuu goonu negative 1 times negative 1 positive 1 positive 1 times negative 1 goone jechuudha. Negative fi positive maal ta'a? Negative 1 ta'a jechuudha deebiin xumuraa. Kanaafuu gabaabumatti osoo walitti illee hin baay'isin paawarii isaa ilaalla jechuudha. Paawariin isaa yoo qaraa ta'e beeziin keenya qaraa negatiiva yoo ta'e deebiin keenyas negatiiva ta'a jechuudha. Dirra kan jiru paawariin keenya yoo ilaalle amma lakkoofsa guutuuti. Negatiivni paawariin isaa yoo guutuu ta'e maal ta'a jedheerra poozitiiva ta'a jennee jirra. Kanaafuu lakkoofsa tokko si'a 4 yommuu waliin baay'ifnu tokkuma ta'a waan ta'eef kanaafuu poozitiiva tokko ta'a jechuudha. Irra kan jiru paawariin isaa qaraadha. Beeziin isaa immoo negatiiva. Kanaafuu tokko si'a 5 yommuu waliin baay'ifnu tokkuma ta'a jechuudha. Paawariin isaa immoo qaraa waan ta'eef deebiin argannu negatiiva ta'a. Kanaafuu negatiiv 1 ta'a jechuudha. Isaan kaawwanis haaluma wal fakkaatuun dalaina jechuudha. F irra kan jiru paawariin isaa guutuu waan ta'eef lakkoofsa guutuu waan ta'eef deebiin argannu poozitiiv 1 ta'a jechuudha. G irra kan jiru to the power of 1 jechuun matama isaati jechuudha. Si'a tokko yommuu baay'ifnu lakkoofsa kamuu tokkoon yoo baay'ifne maal ta'a? Matama isaa ta'a jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsi kamiyyuu paawarii tokko yoo raggoone huma garaagarummaa hin fidu jechuudha. Kanaafuu inni kun negatiiv 2 ta'a. H irra kan jiru negatiiv 2 to the power of 2. Inni kun si'a lama waliin baay'isuudha. Yommuu walitti baay'ifnu poozitiiv 4 ta'a jechuudha. Maaliif poozitiiva ta'e? Paawariin keenya
even yookiin lakkoofsa guutuu waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo waliin baay'ifnus negative 2 times negative 2 negative times negative positive ta'a jechuudha. Kanaafuu positive 4 arganna. A irra kan jiru cube dha. Negative 2 times negative 2 times negative 2 jechuudha. Cube jechuun si'a sadii waliin baay'isuudha. Kanaafuu negative times negative positive positive times negative immoo negative ta'a jechuudha. Deebiin xumuraa negative ta'a. Kanaafuu lama yeroo sadii immoo waliin baay'ifnu 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 8. J irra kan jiru negative 2 si'a 4 waliin baay'isuudha. Negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Inni kun negative 2 times negative 2 positive 4 negative 2 times negative 2 positive 4 dha. Isaan kanneen lamaan waliin baay'ifnu 4 times 4 16. Kanaafuu deebiin keenya 16 ta'a jechuudha. Inni biraa gaafiin sadaffaa fi inni xumuraa which one give you a negative value? A negative base raised to an odd exponent or a negative base raised to an even exponent. Isa kamtu value negative ta'e sii kennaa jedha. Beezii negatiivaa kan paawariin isaa lakkoofsa qaraa ta'e moo beezii negatiivaa kan paawariin isaa lakkoofsa guutuu ta'etu negatiiva sii kennaa jedha. Kanaafuu akkuma reefu ilaalle kan paawariin isaa oodii ta'e yookiin qaraa ta'e deebii nu kennu negatiivaa jechuudha. Yoo paawariin keenya immoo ivinii ta'e deebiin argannu pozitiiva ta'a jechuudha. Inni kun yoo maal ta'edha? Yoo beeziin keenya negatiiva ta'e qofa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma reefu ilaalaa turre negative 2 to the power of 4 yoo ta'e beeziin keenya iviniidha jechuunis lakkoofsa guutuudha. Kanaafuu bu'aan argannu lakkoofsa pozitiivii yoo ta'a jechuudha. Yoo 2 to the power of 3 yoo ta'e immoo 3 lakkoofsa qaraati. Bu'aan nuti argannu negatiiva ta'a jechuudha. Haala kanaan ilaaluun ni danda'ama. Yeroo itti aanu bal'inaan waa'ee law of exponent kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Hangasitti nagaan tura.